dhuguma isheef jetteeti anaan dhiiste moo? Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessattidha. Barnoota kiyyallee kutaa tokkoo kaasee haga kutaa 10ffaatti maatii koo biratti baradheera. Kutaa 10 ergan baradhee booda maatiin koo jechuun haatiif abbaan koo kolleejjiillee na barsiisuuf humna waan hin qabneef qabxiin kutaa 10ffaa immoo ana jalaa waan taafeef waggaa tokko garattiin galagalu dhabeen bitaan mirgi bitaanatti ta'ee baay'ee rakkachaan ture. Sanaan booddee garuu jaalalleen koo biyya hambaa deemuu ni feetaayii jedhee yeroo na gaafatu argadheen reeyii asittuu ija haadha koof abbaa koo duratti mana namaa seeneen hin hojjedhu jedheen malee mana namaa galeen hojjechuu barbaadaa biyyi hambaa immoo anaaf sa'aatii kanatti warqeedhaa jedheen deebiseefi. Al takka jireenya keessanitti waan gootan waan fuutan yeroo dhabamu ni jira mitire. Maatirikiin kutaa 10ffaa ana jalaa hafee jennaan laftis waaqxis natti dukkanaa'e. Haatiif abbaan koo harka qalleeyyiidha. Ofiifuu mana gandaa keessa jiraatu. Ana waliin dubartii 2 fi dhiira 1 kan qaban yeroo ta'u jireenyi magaalaa baay'ee ulfaattuudha. Kanumayyuu haga tokko darbee haadha kootu mana namaa deemee hojjetee waan argatte gudunfitee nyaannee guyyaatti kan argameen oollee mana keenya jiraanna. Abbaan koo nama dhugaatii jaallatudha. Ofiillee hojii maalii hojjetaa miti. Hiriyoonni isaa tokko warri dur beeku maallaqa yeroo kennanii fi guutummaatti deemee mana dhugaatii mana haraqiitti fixa. Obboloonni isaa harki caalaan isaanii of danda'anii kan jiraatan ofiifillee darbanii ilmaan isaanii ijaan kan arganii. Abbaa kiyyallee baay'ee gargaaruunii ture. Haa ta'uutii garuu abbaan keenyi gargaarsa obboloonni isaa kennanii fi nuuf ijoollee isaaf kan qoodu yookiin immoo haadha manaasaaf kan kennu otoo hin taane ofii mana dhugaatii keessatti gargaarsa argate kan fixudha. Kanaaf obboloonni isaallee isa jibbanii gargaarsa guddaa hin godhaniifi yeroo ayyaanaa qofa maallaqa xiqqoo itti kennu. Otuu haadha abbaa qabnu anaa fi obboloonni koo baay'ee rakkachaa baay'ee beela'aa takkaaf uffata nagaa otoo hin bitatiin uffata namaa uffachaa nyaata gaarii otoo hin nyaatiin mana haadhaaf abbaa kootiin bahee akka beeluuf hagabuun nan ajjeesneef ergan of baree yookiin immoo kutaa 4 kutaa 5 yeroon baradhuutii kaasee mana hiriyoota koo yookiin ijoollee dubaraa umrii tokkorra jirruun mana isaanii deemeen hojii isaan hojjetan hojjechuun hanga sa'aatiin nyaataa gahutti mana isaanii turuun sa'aatiin nyaataa yeroo gahu waliin nyaadheen gara maatii kootti deebi'am. Nan yaadadha aadaa yookiin immoo amaleeffannaa kana ijoollummaa koottiin jalqabe. Hangan kutaa 10 xumurutti hojii mana namaa gargaareen hiriyummaadhaan deemeen hojjedheen nyaadhee dhugeen mana isaaniitii bahaam. Obboleessa kiyya kan dhiiraa tokkotu baay'ee rakkata ture. Obboleettiin koo isheen dubaraa akkuma koo gooti. Inni dhiiraa garuu kuni isaaf wanta hin danda'amneef beeluun umrii ijoollummaatiin hanna akka inni shaakalu dabarsiteetti kennee meeshaa namaa fuudhuun kiisii namaa keessa seenee maallaqa hatuun waan argatu fuudhee beeluusaa ittiin dabarfata. Rakkinni haadhaaf abbaa koo nuttillee darbite gadi jennee boquu gadi qabanneeti dabarsine. Jaalallee kan hin baafadhe kutaa 9ffaa yeroon baradhudha. Isaaf jaalallee akkan ta'u kan na goote immoo dubartii ollaa keenyaa abbaa manaan ishee waggoota hedduu dura irraatii boqote dhugaatii farsoo haraqee naquutiin kan beekamtu ijoollee 2 qofaa kan qabdu eega abbaan manaan ishee boqotee booda kan hin heerumne anillee yeroo tokko mana isheetti kan hin dabarsu karaa ishee jaalalleen koo maaloo mucayyoo kana otoon argadhee nan fuudha jedhee akkuma itti meen dubartiin kun namni kun baay'ee si jaallataa harkisaa wanta bareeduuf of jala hin dabarsinii jettee na gorsitee manuma isheetti wal barsiiste. Akkuman dursee isinitti mee dargaggeessi kun harkisaa bareedaadha jechuun koo harka hojii qaba. Umrii dargaggummaa kanattis mana maatii isaa keessatti mana daabboo guddaa banatee hojjetee ofiis maatii isaas jiraachisaa. Rakkinni anaa fi maatii koo irra deddeebisee rakkisu daabboodha miti
mitiire kunumtuu furmaatanaaf ta'a jedheen gaaffii jaalalaa karaa dubartii kanaanaaf dhiyeesseen tole jedheen fudhee siree yookiin immoo manuma dubartii kanaatti immoo dhiira kana waliin wal arginee jaalala gaarii waliin dabarsuu eegallee kabaja durbummaa kiyyallee isaaf dabarseen kennee. Eega kanaatii dubartii kana akka haadha koo lammaffaatti ilaaluun icciitii koo dhiira na gaafate waa'ee dargaggeessa kanaa yookiin immoo jaalallee koo waan tokkollee isheen dhoksu. Dubartiin dhiira malee hin kabajamtu mitiire haati manaan kun abbaa manaa waan ofirraa hin qabneef dargaggeessi kamuu mana ishee dhufee waan garaasaa dubbatee waan garaasaa jedhee ni baha. Karaa kanaa baay'ee na gaddisiiste. Bara abbaan manaan isheerra ture dhiirri tokkollee ol jedhee isheen ilaalu. Amma garuu ofiillee hafuura kanatti of gattee nama umurii ishee waliinii otoo hin taane dargaggoota waliin ofiillee sireerra ciiste. Maalis ta'e amalli ishee kun anaaf gaarii ta'uu baatus haa ta'uutii garuu kuni jireenya koodha namayyuu keessan galchu naan jettee yaaduma gaariillee akka hin qoonneefiif waan ofirraa na fageessiteef kanatti hin kaasu. Anaa fi jaalalleen koo mana isheetti wal argina. Inni immoo yeroo mana ishee dhufu daabboo ishee fi ijoollee isheef akkanumallee anaafis hodhu maatii keef geessinaan jedhee nuu fidee dhufa. Yeroo amma ilaalamu daabboon wanta gadii guddaa qabu hin fakkaatu. Haa ta'uutii garuu anaaf maatii koo kan rakkisaa turedha. Anis waa'ee maatii koo wanta nitti himuuf maallaqa hagas mara naaf kennuu baatus haa ta'uutii garuu daabboo kana galgala yeroo hedduu fudheen galaa. Mana maatii isaatti wanta hojjetuuf immoo fuuldura maatii isaa dhaabbachuun anatti waan ulfaatuuf isumatu mana dubartii kanaatti naaf fida. Kanaan waggoota lakkoofsisne kutaa 10 maatirikiin na jala hafuu innis yeroo beeku biyya hambaa deeminaan jedhee tole jedheen gammadeen Finfinnee waliin deemnee paaspoortii fi wantoota na barbaachisan hundumaa guuttadheen viizaa kiyyas ergadheen waliitiin deebinee. Hanga yeroo kanaatti hanga guyyaa kanaatti anaaf isa gidduu nagaa gaarii nagaa bilisaatu ture. Viizaa kiyya ergadheen deebi'een guyyaa 2 maatii koo biratti ergan dabarsee booda daandiirra waanan tureef deemee jaalallee koo waan ta'e hin arganneef otoo ittiin himiin akka tasaa mana dubartii kanaa satat jedheen keessa seenee. Dur siree dubartii kanaarratti dubartii kana waliin kan hin argu dhiirota garaagaraa kashlabboota fa'a ture. Amma garuu sagalee jaalallee koon dhagahee mana seeneen sagalee kiyyallee dhageessisee waan hin turreef hamma dhumaatti hanga isaan bakka sanaatii ka'anitti ergan ture booda jaalalleen koo qabattoo isaa hidhachaa bakka ciisichaatti as bahee anaan arguu isaatti battaluma nahee jecha tokkos isatti hin dubbanne. Kanaan booddee kan koof kan kee asumarratti dhaabbata jedheen eega sanaatii mana dubartii kanaa lammata hin ejjenne. Edaa anatu irraan bahee bareen beeku malee dubartiin kun durumayyuu jaalallee koo kana waliin ni ciiste. Kana garuu anaaf icciitii dhoksaa godhanii waggaa 3 turaniiru. Waggaa 3 booddee bareen viizaan kiyya haganaa dhufutti jaalallee kiyyallee dubbisuu dhiiseen viizaan kiyya akkuma naaf deebi'een amma immoo gatii xiyyaaraa yookiin immoo tikkeetii bakkaan fidadhu hin dhabee. Hundaafuu hiyyeessa firan qabne mitiire viizaan kiyya akkanaaf deebi'ee jaalalleen koo dhagahee anatti yoo araaramuu baattes buddeena keetti garuu hin cufu jedhee gatii tikkeettii xiyyaaraaf ta'u akkaawuntii koorra galchee anis ammallee otoo san dubbisiin qofaa kiyya Finfinnee deemeen gara biyya hambaatti imala koo raawwadhe. Dubartiin gamoo jalqaba maatii isheef dhaabbachuu barbaadde mitiire wantan qabuun maatii kiyya bira dhaabbachuun jalqabe. Jaalallee kiyya kanaatiif gatii tikkeettii xiyyaaraa natti baase akkuma deemeen mindaan fudheen nan kanfalee akkaawuntii isaarratti ergeefi. Yeroo kanatti ture karaa nama ani maallaqa kana galchee fi bilbila koo fudhatee dhuguma amma ati dubartii kanaaf jettee na dhiisuuf moo jedhee na gaafate. Yeroo kana ani maal jechuudha isheen bar baattoo dhukkuba meeqaa ta'uu dandeessi ishee waliin akka garaa kee taatee gonkumaa na waliin ta'uu hin dandeessu jedheen deebiseefi. Yeroo kana inni tole lamuu lammataa ija ishee hin ilaalu dhiifama naaf godhiitii jaalala keenya qulqulluu kan duraa sanatti deebinee waliin taanaa jedhe na gaafate. Dhiifamni waan hundumaarra caala mitiire tole jedheen jaalallee koo kanaatiif dhiifaman godheefi
bakka hedduutti oolmaa guddaa naaf ooleera. Bakka ndaareetti daara na baasee bakka beela'etti anaaf maatii koo beelas nu oolcheera. Lamuu lammataa mana ishee akka seentu hin barbaadu jedheen kaksiiseen jaalallee koo waliin ittiin fufee innis tole jedhee walamannee haa ta'uutii garuu isheerraa yeroo inni citu dubartiin kun naaf bilbiltee maali kaleessa kan keessa turte dagatteetii anattis gufuu taatamoo fedhii isaatiin daabboo gogaa ijoollee koof yoo kenne maaliif nattammaata anumatu isaan wal si barsiise mitii anumatu isiniin jaalallee tokko isin godhe mitii eeyyeen anis innis dogongorreerra haa ta'uutii garuu ijoollee koo guddifachuuf waan natti ulfaatuuf maaloo mana koo akka hin dhufne narraa addan kutiinii yoo kana ta'uu baate garuu sirraas adda nan baasaa jettee bilbiltee nattaasofte. Yeroo kanatti ani anaaf irrin dhibne adda baasuu ni dandeessaa siif jedhee anaan kan dhiisu yoo ta'e ammuman isa dhiisaa ijoollee kee immoo mana kee otoo hin dhufiin gargaaruu danda'a itti ergattee daabboo isaanii fidachuu ni danda'u dirqama inni mana kee dhufee saree kee irra ciisuun dirqama mitii jedheen deebiseefi kanaan walitti buunee bilbilan irratti cufte jaalalleen koos mana ishee deemuu dhaabe haa ta'uutii garuu baatii muraasa erga kana godhee booda mana biraa kan maatii isaan alatti kireeffatee hiriyoota koo waliin keessan bulaa bakka hojii oolanii buluun na jibbisiiseera jedhee na gaafata yeroo kanatti ani rakkoon qabu jedheen isaaf walii galus haa ta'uutii garuu mana sanatti immoo dubartiimti kun akka anarratti jalqabdeen dubartoota gara biraa haasofsiistee biyya hambaatti si erga jechuun jaalallee koo waliin akka ta'anii taasisuun innis baatii muraasa erga waliin dabarsee booda gara biyya hambaatti sin fuudha jedhee dubartoota gara biraa ergu jalqabe. Turtii waggaa tokko keessatti ana malee dubartii 3 sin fuudha jedhee gara biyya hambaatti ergate. Hundumti keenya immoo qe'ee ganda tokkotti kan dhalannee guddannedha. Haa ta'uutii garuu ani isa waliin ta'uu koo ijoolleen dubaraa kun kan beekan hin qabani walii isaaniitis homaa wanta beekan hin qabani. Haa ta'uutii garuu dhufanii waggaa tokkoffaa xumureen waggaa lammaffaa qabadheen naannoo baatii 6 yeroo fixu maatii kiyyaa bilbileen utoon haasa'u intalli obbo Abaluyyuu biyya hambaa deemteetti erga ati baatee booda abalu jedhanii sadan isaanii natti himanii anis maqaa isaanii toora intarneetirra barbaaduu jalqabeen akka carraa ta'ee salphaamatti argadhe akkuma ani isaaniin barbaadaan ture isaanillee anaaniin barbaadaa turanii ani maqaa gara biraatiin toora feesbuukii banadheen ture kanaaf na argachuu hin dandeenye sadan isaanii argadheen haasofsiisuun eegale yeroo kanatti otuma haasofnu waa'ee jaalallee keenya yeroo kaasnu kan nama ajaa'ibu 3 yookiin immoo 4 taanee al takkaatti yeroo boqonnaa keenyaa waliin haasofna jaalalleen koo abalu akka ta'e yeroon ittiin himu mucayyoon isheen tokko na aarsuuf jetteeti mitii jettee naaf deebiste. Anis maalin si aarsaa kunoo yeroo Finfinnee waliin turre jedheen suuraa viidiyoo ergeefi isheenis akkanuma lakki bar inni kan kootii kunoo isa waliin dabarsine jettee suuraa naaf ergite akkanatti sadan keenya arfan keenyi wal nyaachuu jalqabne yeroo laallu arfan keenyaan kan wal barsiise dubartii ollaa keenyaa sana abbaa manaan irraa boqotedha ofiis waliin ciisti dubartoota gara biraas jaalallee keenya kanaaf ni fiddi amma hundi keenyiyyuu marii maal haa goonuu jennee wal gaafanne dhiira akkanaa nagaadhaan gadhiisuu hin qabnu akka nuti taphate itti taphachuu qabna jennee karoorfachuu yaaduu eegalle ijoollota kana keessaa lamni kutaa 7tti barnoota addaan kan kutanidha tokko immoo kutaa 9 keessetti ani immoo 10 xumureeni arfan keenyarraatii kabaja durbummaa kan fudhate dargaggeessa kanadha maarree maal haa goonu jennee mari'annee dargaggoota naannoo keenya gara biraatiin jaalallee keenya kana reebsisuu yaannee maallaqa walitti buusnee ijoolleef erginee reebanii daakanii daakuu isa godhanii akka dhukkubsate arfan keenyaaf garaagarummaa daqiiqaa tokko keessatti barreessee nuuf ergee akka nuti wal barreerru silaa ittiin himne ture hundumti
hundumti keenyiyyuu afaan tokkoon kuni kan jalqabaadha kutaan itti aanu ni jira jenneeni yeroo kanatti akka nuti wal barree shakkee maal jechaa jirta jechuun nuuf barreessee sagalee yookiin immoo viidiyoo yeroo waliin waa'ee isaa haasofnu erginee fi jennaan naasuudhaan bilbila isaa cufatee eega kanaatii hundumti keenyiyyuu haasoo isarraa dhaabne naannoo baatii lama dabarsinee baatii lama booddee ammallee dubartii gara biraa karaama dubartii kanaatiin hariiroo waliin akka eegale hiriyoota naannoo keenyarraatii dhageenye mucayyoo kanas barree lakki dhiisii nama kana waliin ta'uun sittaahuu yeroo jennuuni ofii keessan bakka garaa keessanii geessaniiti anaan na dhorkituuyi ani biyyaan baadeemuun barbaada malee isatti heerumeen gaa'ela dhaabbadheen jiraachuun barbaada miti jettee nuuf deebistee nutis lakkii ni gaabbitaa of qabi jennaan riddee booddee irratti nurratti ta'ee kan hin beekne mucayyoo kanarratti ta'ee mucayyoon kun akkuma keenya biyyaan baatti godaanuuf isa waliin Finfinnee dhuftee paaspoortii ishee qabattee meedikaalaaf yeroo deemtu daa'imni baatii 4 gadameessa ishee keessatti argame deemuu hin dandeessu jedhamte kanaan jaallatanii otoo hin taane dirqiidhaan mucayyoo kana fuudhee waliin jiraachuu eegalanii haa ta'uutii garuu daa'ima ishee isa biratti deessee naannoo baatii 7 akkuma fixxetti dargaggeessi kuni haadha manaasaa kana ofirraa ari'ee dubartii gara biraa waliin ishkololee taphachuu yeroo jalqabu anaaf hiriyoonni koo biyya abbaa jirru kuni dhageenye kana hunda akkas kan isa godhu mana daabboo kana miti jennee maallaqa gaariidhaan dargaggoota qopheessinee meeshaan mana isaa keessa homtuu otoo hin hafiin akka inni saamamu harka qullaa akka inni hafu taasisne isallee bakka inni dubartii gara biraa waliin ciisutti mana isaatti galanii tumanii daaraasa godhanii si'a kana meeshaadhaanis saamame qaamaanis miidhame dugdi isaa wal gadhiisee hospitaala baatii 2 ciisee baatii 2 booddee sibiilli qaama isaa keessa galee fi hojjechuu miti sa'aatii dheeraa dhaabbachuun abjuutti ta'ee gara maatii isaa haadhaaf abbaa isaatti deebi'ee gargaaramuu jalqabee hojiin mana daabboo isaas ni dhaabbatee akkuma nutti taphate nuti immoo karaa biraan isatti taphannee tarii yoo biyyatti galle qaama seeraatti nu beeksisee hidhamuu yookiin immoo qabamuu ni dandeenya jennee arfan keenyiyyuu biyyaan baadhufnee jiraachuu kan jalqabne har'a waggaa 8ffaa lakkoofsisneerra gaa'illi biyyaan baa kuni barakaa qabaachuu baatus arfan keenyiyyuu dhiira garaa garaatti heerumnee jiraachuuf yaalii goonee turre haa ta'uutii immoo garuu biyya arabaa kana keessa wanti gurraaf hin tolle wanti baay'ee wanta jiruuf nu keessaa hiriyaan keenyi tokko qofa garaatti hafee ulfooftee deesseetti warreen kaan garuu abbaa manaa keenya ofirraatii ariinee isheen immoo daa'ima ishee gara biyyaatti galfattee deebitee nu waliin jiraachaa arfan keenyiyyuu mooraa tokko keessa kireeffannee isa borii harka rabbiirraa eegamu kadhannaadhaan eeggachaa jiraachaa jirra kanani biyya kootii bahee maatii koo haadha abbaa koo obbolaa koo seeraan jiraachisuudha mitire sana godhadheeraam suni galmanaaf ga'eeraam hangam jaalalleen koo kashlabbee ta'ee jireenya kiyyas jireenya hiriyoota kiyyaas balleessus haa ta'uutii garuu dubartiin duruu maatii isheef jiraatti haadhaaf abbaa koof jiraachaan jiraam rabbi fayyaaf nagaa siif haa godhu naan jedhaam biyya arabaa jirru kana keessatti jaalallee yookiin immoo dhiira nu madaalutu dhibe miti haa ta'uutii garuu dhiira wal barre waliin nutis isaanis ariifatanii yeroo boqonnaa keenyaa wal argine takkaatti wal fudhannee gara sireetti baanaa sanaan booddee gaa'ila ni dagannaa takka immoo gaa'illiyyuu maal namaaf godha yaada yookiin immoo ilaalcha jedhurras ni geenyaa sababiin isaa immoo nuti warri dubartootaa dhiira sa'aatii barbaannetti argachuu ni dandeenya warri dhiirotaallee akkanuma dubartii sa'aatii barbaadanitti yoo dhaban maallaqaan argachuu ni danda'u kuni bakka jirutti hiikkaan gaa'ilaa biyya ormaa keessatti nu jalaa bade rakkoo yookiin immoo afuura hamaatiif erga saaxilamnee bubbullee jiraam rabbi kana jalaa isinaa oolchuu cubbuu irra darbaa keessaniitiif immoo rahaamata isiniif haa godhu nun jedhaam ana obboleettii keessan biyya hambaarraatii ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa
Yooyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaa fardottoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya tokko nuuf qoodde siniif dubbiseen hin ka'a. Akkasin irraa barattaniif wannoo cimaatii tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtootaa fardottoonni qophii keenya seenaa ishee dhaggeeffattan yaada keessan komentii jalatti qoodaafi jecha qophiin sa'aatii kanaaf guyyaa har'aaf siniif qabadhee daadhee kanuma fakkaatti. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani Gammachiis Tashoomeeti. Seenaa barsiisoo fi bashannansiisoo gara biraatiin haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.